سمي السلام عليكم دقا ما سقلنكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إني دقامة كم باجي غاري دا إيغا أبليوان كينيام كنين تيك تاكي أستاذاتي سمية تسفاية تنبية إجبت كايرو كيستي جامعة أزهري تبردو دبرتي يروجل كباتيف يونيفرسيتي قد في بيخما سوشيال ميديا تيك تاك في فيسبوك شفتي استي بيجا بقى كيستي درينيا بيجا بقى كيستي جامعة قد كسي سنتي برتي براشا جرتورا سينا عدا قبض سمية نبيتني عبد الرقاص سكسما غافي بدبي غبابا ولين قد وانتف ويارا ندمت كيسنو وري غما سنجرتني في اسجرتنيس كنين أمانتا إسلام وردفتني في أمانتا مرا وردفتنيس وادعون وادبسون هدو برباش سافي برتو قدر أرجع توان تبي مي سمايا نرجع كم كم هو بوليس كينيا أبدي قافتي قافي سين قافتو كبار أبدا مو أبدي نمو قافي دبي كمي دبي سوان جلوم إن شاء الله هندم تكسر شيركو بلينك تاب بوجراني قافي دبي ساني وجين ترتي غاريغونا هندم تكسر شير كوبي لينك تاب أكد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدي كينيا ويلكم سيجني ركّا من أجل كل جسنو Thank you. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل جدا نقال دكتورني تيك كينيا جماعة سمايات إنستي جماعة إنكوفاني تنجرتني بقى هذا كيسنا تنجي تجالنا ساكرين كي جري ما نبدأ كجايبا كجرا سجلين كي دبادو سلام هذه نجولة دانجة تقولا هاي أوروفتوني أمانتي سلامة الدنيا كانت جدا نكسون لي أوروفتو تيك توك كينيا كسمايات سوافي كان إنكوفاني يمكنمو كراكو جدا أكمل جدا نجاكي سني أنا اللي نجاكيا إجانا را سبيشال بروجرام يمكنمو سكنتا داتجرا إنس ماري يونا جدا yoo kana yookiin immoo amantii biraa keessaa gara amantii islaamaatti kan dhufte buletiin keenya Sumayyaa Tasfaayee gaaf deebii yookiin immoo afgaaffii na waliin gochuudhaaf qophii jabaa gochaa jirti jechuudha. Egaa Rabbina balaafisu kanaaf ani immoo ammanii Rabbina gargaaree amma Rabbina laafisee waan borumsa ta'a jedhu akkasumallee namni irraa balata dhalootaaf inta namallee madaala waan jedhu giddu galeeffadhee waama qalal jedhee waliin haasaa yookiin immoo waliin dubbii ni goona jechuudha. Kanaaf sagantaan har'a jiru Sumayyaa wajjiniin afgaaffii yookiin immoo gaaffiif deebii dhimma amantii irratti waliin gochuudha. Kanaaf iyyuu hundumti keessan obsaan akkasiin hordoftan gamanumaan isin affeeruu jaalladha. Turtii gaarii. jalqaba irratti obboleessa keenya waamicha keenya bakka kabajjee nuuf jirta. Akkuma beekamu haala jireenya namaa keessaa fakkeenya nuti alhamdulillah rabbil alamin rabbiin islaamummaa nuuf kenne rabbiin warroota nu duraatti illee saabota ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam harka caalaan isaanii warroota guyyaa keenya islaamummaa fudhatanii nuufillee fakkeenya nu ta'anii akka nuti irratti jabaanuuf isaan ilaalledha. Rabbiin isarratti nu jabeechee ammallee warroota ammaa kana seenaa saawwataatiin kan wal fakkaatu jira jireenya isaanii keessatti haala imala islaamummaa isaan irra dhufanii fi irra jiran kana keessatti waa hubanna jennee waan ilaalluuf jecha namoonni illee waa irraa hubatennee waan laalleef jecha kanaaf sagantaa xiqqoo gaafii gaggabaabduuwwan obboleessa keenya kanaa qabadhee dhiyaadheera. Inni illeen akka deebisu abdiin qaba, isin illeen akka irraa hubattan abdiin qaba. Jalqaba irratti gara gaafii kan keenyatti osoo hin deeminiin dura abdi baga nagaan dhufteerra deebii ammalleedha. Ayyee maayikiin cufaa na fakkaata. Hayyee Sumayyaa baga nagaan eegdanii. Ayyee jalqaba irratti gaafiin kan koo atiini isiniini maqaan keessan eenyudha? Eessatti dhalattan? Maqaan koo Abdii Raggaasaan jedhama. Bakki dhaloota kootii Wallagga Bahaa Aanaa Waayyuu Tuqaadha. Amma bakka hin jiraadhu
bakka godina addaa yookiin immoo kutaa magaalaa Shaggar bakka Fugee jedhamu jiraadha. Akkas. Hayyee duraan hordofaa amantii kamii turtani? Duraan ani hordofaa amantii Pirootestaantii yookiin immoo amantii Kiristaanaa isa jedhamuun ture ijoollummaa koo irraa kaasee ittiin dhiyeessuun ta'an ittiin dhaladhee amantii Pirootestaantii hordofaan ture. Hayyee Islaamummaa fudhachuudhaan dura Islaamummaadhaaf ilaalcha akkamii qabda ture? Islaamummaa fudhachuudhaan dura ani Islaamummaadhaaf ilaalcha ni qabu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ilaalcha badaadha. Isaanis Islaamummaan yookiin immoo amantiin Islaamaa hordoftoonni amantii Islaamaa hin ajjeesuuttan beekaa, hin jibbuuttan beekaa, hin xoloqqoluuttan beekaa. Ilaalchota garaagaraatu jira kanaaf jibbiinsa hamaan qaba, jibbiinsa gadheen qaba. Akkasumallee namoota amantii Islaamaa hordofan hin danda'ama taanaan hudhee hangi godheen otoon gara amantii sanaatti deebisee natti tola ture. Waan jireenya hin qabne natti fakkaatu, waan dukkana keessa jiran natti fakkaatu, waan kaayyoo hin qabne callumadhaan namoota deeman natti fakkaatu. Kanaaf ilaalcha badaan qabaafan ture Islaamummaadhaaf. Yeroo sanatti ilaalcha badaa qabdanii hayyee amantaa san keessatti gaheen hojii keetii maalidha? Amantaa keessa turte san keessatti gaheen hojii kee maali? Haa ta'u gaheen hojii koo yeroo amantaa sana keessa turetti akkuma namuu beeku hojjetaa wangeelaa akkasumallee lallabaa wangeelaa barsiisaa wangeelaa akkasumallee faarfataa ta'uudhaan beekamaa. Moorii isaan jalatti garuu wantoonni ramadaman hojii hedduun jiru. Gaggeessummaa garaagaraa keessatti itti gaafatamummaa garaagaraa fudhadhee dargaggootaa fi wangeelsa sirriitti irratti kallattii garaagaraatiin hojii guddaa hojjechaa ture. Akkasuma dirqama natti kenname baadiyyaaf magaalaatti akka jaallatamummaa guddaa argatuun bahaa tureera. Akkasi. Hayyee amantaa Pirootestaantii keessatti fakkeenya beektan yeroo baay'ee raajonni baay'een Waaqayyo nutti dubbataa jedhanii dubbatu. Waaqayyo dhuguma isaan argee raajonni sanatti dubbataa. Ibsi kun hangam dhugaadha? Gaaffii baay'ee bareedaa na gaafatte sume. Adatti lama gurgurdooti kan biraan beeku. Maal nootu sinidha? Dabaa hojii walitti nama hojii bayyaa. Baay'eegiti waan tokkotu jira. Isi kan raayyoon dubbadhe rakkoon qabu. Si dubbateera. Kan kee qofa irratti eegaa. Si amma yoo dubbateera yoo sitti dubbanne immoo lakkatti dubbanne kan kee maaliif waan biratti waan ta'eef. Sorry namootatu gasti intini ergechaa jira waan ta'eef isa jechuudha jira. Gaaffii bareedaa na gaafatte Waaqayyoo namootatti hin dubbataayii yookiin immoo namoota hamma jedhetti raajotatti hin dubbataayii gaaffii jedhu yaadi kee. Kanarratti ilaalcha lama qabaanii ilaalchi ani qabu tokko raajota sobduu jedhamanii akka waan Waaqayyootti dubbateetti Waaqayyoon natti dubbateera. Sababiin isaa ragaan qabu Waaqayyoon natti dubbate Waaqayyoon natti dubbateedha. Eenyu si argee eenyu biratti sitti dubbate akkamitti sitti dubbate waan jedhamu hin jiru waan ta'eef ragaan qabu. Dirqama amantaa raajoti sobduun bifa kanaan uummata hawaasa gowwoomsaa oolan ni jiru. Gama biraatiin immoo uumamaan namni ayyaantuun jira. Ayyaantuun waa'ee gara fuulduraa namni beeku yookiin immoo waan bortoo waan amma ta'u fakkeenyaaf waan namni tokko sirratti yaadu waan jireenya keerratti ta'uuf jiru waan si mudatu namni beeku uumamaan namni uumamaan rabbi kun uumamaan jira. Minaalbaata sana cimsuudhaani namoonni fayyadaman jiraachuu danda'u. Kanarraan kan hafe Waaqayyoo nama miti kan namatti haasa'u. Waaqayyoo waaqa guddaadha. Nama kana wajjin akka barbaade haasa'uu hin danda'u. Nama kana wajjin akka barbaade taphachuu hin danda'u. Waa'ee saayikilii bitachuu, waa'ee kophee bitachuu, waa'ee maal ta'u Waaqayyo waaqa nutti haasa'u. Durumayyuu akka sagoonuu nutti nu uume waan ta'eef waan gochuu dandeenyudha waan ta'eef siin jechuun barbaada ilaalcha kana lamaanan qaba sun.
Sagaleen hin dhagahamu sagalee. Sagaleen hin dhagahamu. Sagaleen hin jiru. Yaa amma jira amma jira. Ayyee dura maatiin qabadhee dubbateere. Maal jettee? Yaa maayikii qabatte yaa. Amma jira. Jira. Ayyee gaaffiin itti aanu yeroo amantaa san keessa jirtutti wanti ani sirrii miti yookaan wanti ani dogongoran dalagee jettee yookaan dammoo hojjettee yaaddu jira. Jiraachuun mala wanta ani dogoggorreera jedhu yeroo sana wanti sirrii anaaf ture yookiin immoo wanti anaaf gaarii ture amma garuu dogoggora jedhee waan yaadu jira. Innis wantoota achi keessatti gochaa ture sababii garaagaraati. Sababii garaagaraati wantoota achi keessatti gochaa ture akkaataan itti barsiisa kennaa ture, akkaataan itti lallabaa ture, akkaataan itti namoota qajeelchaa ture. Minaalbaata dogoggora jedheen amana amma sa'aatii kanatti yeroo sana sirrii ta'uu danda'a. Sababiin isaa sirriidha jedheen godhe waan ta'eef amma garuu akka kootti karaadhaan ittiin nama waamaa ture, karaadhaan namootatti agarsiisaa ture dogoggoradha. Sababiin isaa maal jedhasitti fakkaate macaafumti qulqulluun maqaa Iyyesuusiitiin abbaa kadhadhaa jedha. Nuni garuu dogoggorri nuni gochaa turre Iyyesuusumaan kadhachaa turre. Yesuusumaan kadhachaa ture. Yesuus garuu anaan kadhadhaa hin jenne. Waaqayyoon kadhadha maqaa kootiin Waaqayyoon kadhadhaa jedha malee anaan kadhadhaa hin jenne. Nun garuu isuma mataasaa kadhachaa turre. Wantoonni kanaaf kana fakkaatan hedduun isaanii dogoggora daangaa hin qabnedha. Dogoggora achi keessaa yoo funaanne lakkoofsan qabu waan ta'eef wantoonni achi keessas ta'aa turan baay'isa dogoggora kana jedhu waan hedduun jiraachuu ni malu. Dogoggora kana jedhu illee ni jiraata. Galatoomii dabalataanii paasteroonni baay'een maqaa amantaatiin yeroo baay'ee gocha hamaa dalagan. Kanarratti hoo ati maal jettame? Fakkeenyaa maqaa amantaatiin namni mana tokkummaa fuudhanii uffata itti uffatanii amantaa sana irratti dura kaa'anii mee kanarratti yoo irratti yaaddu qabdu ammoo hundi nagadi jira amantaa kana keessatti. Dhugaa dubbachuu fi fooltiin akkasii nama baay'ata inuma jira. Sababiin isaa akkuma silasiin jedhe raajota sobduun gaafa waan godhan dhaban Waaqayyotu nutti dubbate jedhaniitu gochoota akkasii gaafa godhan jira. Ragaan qabu waaqayyoof nama gidduu wanti jiru hin jiru. Eenyu si argee akkamitti dubbate wanti jedhamu sun hin jiru waan ta'eef waaqayyo natti dubbate jennaan waan gootuun qabdu filannoo natti qabdu amanuu qofa miire sababii kana ta'eef fooltiin akkasii hin baay'ata. Dogoggoroon akkasii hin baay'ata. Maqaa amantiitiin diraamaa hedduu hojjechuun raajota sobduu biratti batalee namoota nuyi raajiidha jedhan biratti hin baay'ata. Namoota nuyi raajiidha jedhan biratti rakkoon akkasii hin baay'ata. Fakkeenyaaf namoota wal beekan waammatanii iddoo garaagaraatti diraamaa hojjechuu iddoo garaagaraatti mudate kun miidiyaa kana roofamaa ture. Ati duudaadha jedhanii nama duudaa hin taane ati immoo mormi keen socho'u jedhanii nama mormi isaa socho'u daa'ima wallaaltuu fuudhaniitu jishee jaamaadha jedhanii daa'ima ija qabanii waan meeqa isaanuu wal saaxilaa oola waan ta'eef wantoonni akkasii hedduu mudata. Diraamaan kun dhugaa dubbachuuf burjaajii hawaasaa ittiin dogoggorsaa jira waan ta'eef baay'ee dogoggoradhaanaaf ilaalcha hamaan qaba. Keessattuu wanti ani akkan dubbisuuf yeroo naa kennu yoo jiraate gocha isaanii kana hojii isaanii kana jibbuu waan barbaadeef yookiin immoo waan itti hin tolleef waan balaaleffadheef isaanii wajjin gocha akkasii hojjechuu dalagaa akkasii dalaguu diraamaa akkasii hojjechuu waan itti toluu dideef yeroo dubbisuun ofii kennu boqonnaa fudhachuu waan barbaadeef boqonnaa sana keessa yeroo dubbisuun argadhe ergan dubbisee immoo amantiin kun akka amantii sirriif amantii gaarii ta'een nan filadhee nan argadhee ammallee qabeetti jira. Alhamdulillah rabbi haa galatu. Kanaaf wantoonni akkasii hedduutu jiru. Diraamaa hedduutu jira. Akkasumallee maqaa sana gara nigiriitti naanessanii waan meeqaatiin hojjechuun suni baay'ee utuma ta'e baay'ee waan hin taane utuma ta'e waanuma macaafa isaanii illee wajjin waliin qabannee
bishaan sana Yesuusitti jijjiiranii yookiin maqaa Yesuusitti jijjiiranii zayitii maqaa Yesuusitti jijjiiranii waan meeqatti gochuun sun akkuma amantii isaaniitti wanti hin deeggaramne waan hedduutu jira. Kanaaf wanta jedhu yoo jiraate uummanni wantoota akkasirratti yoo naqqa'e ikoonoomikaali namni miidhama eebba isaan jedhan illee namni hin argatu kallattii garaagaraatiin uummanni kun miidhama keessa jira. Si ajaa'ibu waan na ajaa'ibu keessaa nama akkaawuntii 50 fuula iskiriinii TV isaarra naqatu sin eebbisaa sin sooromsa yookiin immoo ikoonoomikaalii akkati guddattuu sii karadha jedhee nama waamaa oola. Ofiisaa garuu akkaawuntii 50 TV isaa jala naqeetu ittiin kadhachaa oola. Gabii masabsabiyaa nagaama. Gabii masabsabiyaa jedhamuudhaan maqaa garaagaraatti moggaasuudhaan maal jechuudhaani yeroo eebbi gadhiifamu yeroo cabsanii ba'u yeroo ikoonomiidhaan guddachuu minaamin agarsiisuu wanta baay'eetu jira. Kana kanaan yeroo itti abaarsa cabsuu jedhaniitu namoonni ofiiyyuu sana jala jiran namoonni ofiiyyuu maallaqa barbaadan deeggarsa barbaadan yeroo itti siin eebbisa jedhaniitu intinii sun jira. Naaf ilaalchu kun dogoggoradha. Rabbi anaan karaa koo nama gargaaruu barbaade jalqaba anarraa jammaruu qaba. An ofii koo harki koo kun citaa yoo ta'e harka koo kana biqilchee ka'een kan namaa biqilcha. Akkasii miire malee kan koo citaadhaa kootti harka keensii fayyisaa jechuu hin danda'u. Iji koo kun jaamaa yoo ta'e rabbi nan godheeni. Ija koo jaamaa kana baadhee utuu rabbi anaan hin fayyisin nama kan biraa jaamaan fayyisa jechuun hin danda'u. Kanaaf wantoonni akkasii hawaasa keessatti dogoggora jedheen amana akka kootti dogoggoran jedha. Akkasisume. Gara toomii namni tokko sin fayyisa jechuun dura ofii bamaa ta'e nama fayyisa jechuun qabu dura ofii irratti hojjetama. Gaafiin kiyya dabalataa raajonni zayitii gurguran wayiitu jira. Zayitii nama Itoophiyaa keessatti faala'eera. Zayitii sanarratti immoo yaada akkamii qabda? Zayitiin sun immoo nama fayyisanii fayyoo basan keessatti. Maal sitti fakkaate? Dubartii tokkotu yeroo hundumaa hin dhukkubsatti. Yeroo hundumaa dhukkubsattee kan isheen yaalamtu yookiin yaala isheen argattu marfeedha. Marfee yoo waraannatti malee dubartiin kun hin fayyitu. Guyyaa wayii tokko dhukkubsattee dhukkuba ishee sanaa fi marfeetu barbaachisa osoo hin taane kiniinii yookiin qorichatu barbaachisa liqimsuu qabdi. Innaa dubartiin kun mana yaalaa deemtee tokkuma kaleessaa gaafa waan kaleessa baratame irraa qorichatu si barbaachisa jedhanii qoricha gaafa kennanii fi lakki ani qorichaan hin fayyu marfeedhaan hin fayya malee jettiin. Lakki qorichaan fayyada gaafa dookteriin jedhu lakki marfee malee fayyu dhukkuba qobee kaatti. Hayyee jedhee dookteriin marfeetti siringaadhaan bishaan waraabee qoricha osoo hin taane bishaan waraabee gaafa dubartii sana waraanu isee hin fayyaddeetu dhukkuba koo kanarraa fayyeera jetteetu galti jechuudha. Qoricha tun fudhatiin dubartiin kun nan fayyaddee galti. Yeroo baay'ee saayikiloojiidha dhugaa dubbachuudhaaf wantoonni jireenya keenya irratti oofamaa ooluu saayikiloojiidha. Gaafan kana jedhu zayitiin sun hin fayyisuu ani ittiin fayyeessin beeku ittiin nama fayyisee hin beeku hin fayyisas jedhee namanu macaafarrallee hin jiru macaafa amantii ani keessa turerrallee hin jiru bishaan sun hin fayyisaa yoo jette hin fayyisa jedhees hin amanu ofii koos ittiin fayyisaa hin turre gara fuulduraattis hin fayyisa jedhee yaadu macaafa ani hordofaa turerrallee hin turre sababiinsaa maqaa kootiin abbaa kadhadhaa jedhe malee bishaan itti naqaatii akkasii tajaajila isaan yookiin Yesuus lafa kanarratti kennaa tureesi tajaajila akkasiin turre bishaanii dhugii biyyoo kana nyaadhu yookiin immoo fooxaa kana bitadhu kaardiin irraa bitis kiriiptoo bitadhu yookiin immoo zayitii kana dhugii jedheetu karaa funyaanee afaaniif ijaa gurraa namatti naqee nama fayyisne abbaa isaa kadhatee du'aa kaasaa ture. Waaqa isaa kadhatee fayyisaa ture, waaqa isaa kadhatee dinqii garaagaraa gochaa ture malee gochoonni akkasii akka namoota hin sarachaaneef yookiin immoo akka namoota hin dabbarreef gocha haaressanii yookiin immoo jijjiiranii ittiin fayyadamanidha. Akka koottan ittillee namanu kaleessallee itti namanne jechuun barbaada Sumayya. Baay'ee galatoomii dabalataa immoo fakkeenya amantaa kiristaanaa keessatti qulqullina saayinsii jala malee amantaa irratti xiyyeeffadhaa jedhu ati kummee akka dhuunfaa keessan gaafii gaafadhaa qulqullina kee kan eeggatu sagalee nagaamu ammarra deebi nagaamu
qulqullina keemee kan eeggattu yeroo islaamummaa keessa jirtu moo yeroo kiristaanummaa keessa jirtu? Yeroo kiristaanummaa keessa jirtu sammuu qulqullina kan amantaa kana jedhee eeggattamu saayinsii jala deemtu. Egaa qulqullina gaafa jettu walii lamadha. Wanta ati guyyaa guyyaatti gootuu fi wanta ati torbeetti yeroo lama yeroo sadii gootu walii addadha. Biyyaanis yeroo sana leenuma qulqullina koo eeggadha amma garuu akkaataa sheeriyaan koo naa jechuu fi akkaataa amantiin koo wal tumsutti konfirmi wal godhutti guyyaa guyyaatti dhiqachuun jechuun islaamummaan qulqullina qalbii gatii ta'ee fi immoo guyyaa guyyaatti dirqama sheeriyaan yookiin immoo amantichi sitti kennee fi guyyaa guyyaatti dhiqachuu harka kee dhiqachuu fuula kee dhiqachuu qaama kee dhiqachuu maal Gimana? Nomor berapa itu? Dabar sufi? Ayo. Maka boleh. Sorry, Ivan Muda, of culture. Inna guyyaa-guyyaatti waan ati gootuu fi yeroo torbeetti yeroo lama sadii waan ati gootu adda adda. Dhugaa dubbachuun dhimma qulqullinaa irratti islaamummaa keessa qulqullinni jiru kan qaamaalee yoo jette kan qalbiilee yoo jette qalbii gaafa jedhu walii yaaduu irratti jaalala qabaachuu irratti tokkummaa irratti gaarii hojjechuu irratti biyya ijaaruu irratti waan gaarii qajeelchuu irratti waliif ho'uu irratti qulqullina qalbii jechuun isa kanadha. Dhugaa dubbachuuf amma namoota amantii musliimaa hordofanii wanti ga'u jiru. Islaamaa namoota hordofanii wanti ga'u jiru. So in caala jechuu barbaade walumaa gala. Fagoo isaa. Dhugaadha. Fagoo isaa caalaa sumarratti dabalataan illee wanti jechuu barbaadu keessatti amantaa keessatti waa'ee qulqullina saayinsii jala deeman malee akkaataa amantaan akkasii jedhu hin jiru. Fakkiin akka macaafa yoo fudhanneen ta'e Yesuus kan biddeen nyaatee osoo harka isaan dhiqataniidha kan bakkoon isaa wajjin biddeen nyaate akkuma duraan barate. Innis akkaataa uddoos haa ta'u wantoota hedduu irratti amantaa san keessatti hin barsiisne ofiifis fayyadamaa hin turre isaan akkuma dhalaatti saayinsiidha malee amantaa fayyadamaa hin jirani jechuudha. Maaliif saayinsiin kalee dhufee amantaan duraan immoo islaamummaadhaan nuti immoo kan deemnu seera islaamummaa jalaa jechuudha. Hayyee gaafii fi gaafii dhaanu amantaa san keessa yoo dhufeetti musliimota irraa wanti ati jaalattu maaliif? Dhugaa dubbachuu fi musliimota irraa waan jaalladhu yoo jiraate jaalalaaf tokkummaa isaan qaban nan jaalladha. Kanarraan kan hafe baay'ee diippilii keessa gadi lixee waan hin beekneef jibbiinsa hedduun qaba malee jaalala hedduun qabu. Hin gorsina garuu jaalala yoo ta'e akka warra kanaatti jennee haasofna maqaan dhoofnu. Akka warra kanaatti jaalala yoo ta'e akka warra kanaatti tokkummaa akka warra kanaatti yeroo kennitanii waaqayyoon kadhachuu bakka akka ittiin haasa'ama. Wanti ani jaalladhu yoo jiraate yeroodhaan masgiidatti argamanii yookiin immoo fuula rabbi isaaniitti argamanii yeroo isaanii rabbi isaanii wajjin dabarsu baay'een irraa jaalladha. Gaafa isaan masgiidatti tokkummaadhaan fiigan gaafa isaan masgiidatti tokkummaadhaan immoo masgiida keessa tokkummaadhaan yaa'anii bataam nama yaadan qaba baay'een dinqisiifadha dhugaa dubbachuu fi kanarraan kan hafe ilaalcha hamaa gatiin qabaadheef guddachi ilaalcha hamaa waa'ee isaanii hamaa dhaga'aa gatiin guddadhee fi baay'ee waan ani irraa barbaadu hin jiru jechuu barbaadeenii waan ani irraa ilaaluu barbaadu sin jiru akkas. Hayyee gaaffilee seetti baay'isuu ayitiin hanguma gaaffii sadii taatee hayyee islaamummaa fudhachuuf erga murteessitanii hangam guutteerta? Islaamummaa fudhachuudhaaf erga murteesse yeroo dhiyoodha. Yeroo dhiyoodha. Garuu waa'ee amantii islaamaa baruudhaaf kana murteesse waggaa tokko keessatti dhiyoodha. Erganii amantii sana wantoota namasiin jedheef wantoota namasii kaasaa ture ergan jibbaa dhufe namoota achi keessatti wantoota barbaachisne godhan yakkan barbaachisne godhan akkasumallee maqaan barbaachisne nagada garaagaraa nagadan irraa fagaachuudhaaf diraamaa sana waan natti tollee fi irraa fagaachuudhaaf kan ture yeroo dubbisuu gaarii yeroo namoota wajjin wal gaafachuu yeroo namoota wajjin yaada wal jijjiiruu yeroo akkasii qabaachaan ture isa booda isa asidha amantii islaamaa fudhachuudhaaf kana murteesse isa asidha yeroo ji'a 4
ji'a sadii waan hin caalledha. Amantii Islaamaa fudhachuudhaaf kan murteesse ammallee irra deebi'ee ilaalee amantii kana fudhachuudhaaf murteessee barbaade. Assalaamu alaikum. Aye. Nara cuftee maayidaan. Kaptee qaba. Sorry. Maal isa wannuun? Kaani. Daa'imnuundi. Akan berbeda tapi terus berbeda. Sorry, phone na jala disconnect. Nagamam? Iya, gaya mas repot deh. Sekali nagamam? Ya. Aye. Me Islaamum. Akas jechuu barbaade yeroo muraasa ji'a sadii afur waan hin caallee murteesse. Wanti kakasee deebii wanti deebii waan keessas galee jalqaba Islaamaa keessatti hubachiise maalidha? Meeranaalee miti qofa na jalaa kukutaara. Meeranaalee migaafichi. Islaamummaa fudhachuudhaaf jalqaba aayaa Quraanas yaa ta'u wanti Islaamummaa keessatti deebisii deebi'ee Islaamummaa kun haqaqee oofee maalidha? Okay, gara Islaamaa dhuftee deebiin ati argatte maalidha waan jedhudha. Yaa. Gara Islaamaa dhufe osoo hin taane tun gara Islaamaa hin dhufin yookiin immoo gara Islaamummaa dhufinan deebii hedduu iyyuu argadhe innis tokko dhimma sillaasee irratti dhimma waan keessa deebiin qabu waan kompleksii ta'e loojikii hiikaa hin qabnedha kan ka'u dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee sillaasee irratti loojikii hiikaa hin qabnedha kan namni taasisu harki kun meeqa quba meeqa qaba nuyi kun meeqa ija funyaan waan meeqa jechuun waan meeqa walitti hin xinee jechuudha. Sagalee na biraas jeeqaan jiru miti? Injee qorakkoon qabu dubbanni. Okay. Isa sanarratti deebiin argadhe Islaamummaa keessa tokkichi qofaa jiraachuudha. Macaafaadhaan ittiin deemaa tures yoo argiteetta yoo ta'e Waaqayyo tokko amantiin tokko jedha. Isa sana isaan konfirmeeshinii isaa argadhe yoo jette gara Islaamummaa erga naqeetu. Inni kan biraan immoo waan ani achi keessaa deebii argadhe yoo jiraate amantiin ani hordofaa ture. Macaafa ani hordofaa ture sanaan konfirmeeshin ta'ee jiru. Waliin liinkii ta'ee jiru. Wal qabatee jiru sii galee. Inna amma garuu waan jedhamu keessa amantiin ani hordofaa jiru macaafa ani irra dhaabadhee beesii godhadhee hordofaa jiruuni konfirmeeshinii ta'ee jira wal utubee jira wal qabatee jira ragaa walii ba'ee jira amantiin Islaamaa kennaa Rabbi akka ta'e namoonni hundumaaf Rabbi akka kenne ilma namaatiif Rabbi akka kenne laayifirra jira. Sorry. Isa kana argadheera inni kan biraan immoo dhimma waaqummaa Yesuusii fi namummaa Yesuus irratti wantoota baay'ee ka'aa ture. Deebiin argadhee amantiin ani hordofaa jiruu fi amantiin amma itti amanee jiru Yesuusiif jaalala guddaa qaba. Yesuus immoo akka Rabbi ergeef kallattii Rabbi qabsiiseen fudhachuusaa akka Rabbi ofiisaa identifaayi gochaa turee fi akka Rabbi ofiisaa itti ibsaa tureen utuu irraa jijjiiriin utuu hin hir'isiin utuu hin dabaliin amantiin ani keessa jiru waan kabajee ulfeessee akka macaafii fi Rabbi jedhetti akka inni ofiin jedhetti waan amantiin keessa jiru waan Yesuusin kabajee fudhatee fi anis akka kanatti waan fudhachuu barbaadeef deebiin ani waa'ee Yesuusiif barbaadaa ture Islaamummaa keessatti hin argadhe fi kan kana fakkaatan waan hedduutu jiru waan ta'eef akkasii. Dakika sakazana bana. Waalaikumsalam. Mana? Azana bana. Abdi, share mungkin? Share mungkin? Isam lagi, kena.
Itu kali itu. Saya dulu saya kok dia nonton tadi beri. Baru begitu banyak. Baru itu nama sini tuh tinggal tuh Amala itu sih ada jawab kali. Jawab mana? Nabi Musa sini kan imam Muhammad tentang ji Nabi busy deh waktu ini. Nabi busy deh waktu ini. Antara dua Jawab Nabi sih Muhammad itu muslim يا جماعة كوبلين كيقول معلش تمريرة وما تكون نافين كافي لما سدي ويت نوافي هاي معلش كافي نبتانو كمي كإسلام ما قبلته لما تشوف كمي يعني أكسم أسلمه إذا لا إله إلا الله انتشارات بس فنا جت سنة كمي نستو كميرة ستة أيام سنة كمي نستو Wallahi Islaamummaa fudhachuuf gammachuu guddaa tolatti dhagahame. Gaafa guyyaa jalqabaa shahaadaa qabadhu garuu naasuu biyya hin jirre. Sagalee sirreessi. Nama kuma meeqa madarakira tajaajilaa ture akkasumallee miidiyaa irraa akka barbaade wacaa oolu maatichaa oolu kun sagaleen kun dhaga'amu amma ni dhaga'ama ni dubbadhu namni waa'ee keessatti jedhamaa sagaleen kun ni jira sagaleen ni jiru sume ya Islaamummaa gara Islaamummaa dhufuu fi gammachuu daangaa qabee natti dhaga'ama. Sababiin isaa wanta Rabbi namaa fi hordofuuf jaallachuun duukaa bu'uun kabaja caaludha. Boqonnaa sammuudha. Wanta sanatti amantee guyyaa sana yoo duute iyyuu du'a osoo hin taane jireenyadha. Isa kanaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama dhugaa dubbachuudhaa fi sababiin isaa amantii Rabbi jaallate karaa Rabbi jaallate filatanii duukaa bu'uun hordofuuni kabaja caalu ulfina caaludha. Milkaa'ina caaludha. Addunyaa kanarraa waan baay'eetti milkaa'eera. Kallattii garaagaraatiin akka gaafa sanaa garuu gammachuun arganii dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaatu natti dhagahame. Isa ammaa gammachuu sabummaa addaati ta'eef baay'een gammadee. Kanarraan kan hafe gaafanii ol qabee shahaadaa fudhadhu yookiin immoo shahaadaa qabadhu naasuu biyya jirreetu natti dhagahame baay'een nahe dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'een nahe sababiin isaa yoo gaafa ta'e yaadu sa'aatiin sun sa'aatii wal'aansoo ture naafi sa'aatii wal'aansoo gaafa jedhu yeroo biyyi lafaa fi yeroo dhugaaf somni wal gadhiisu yeroo dhugaaf somni akka itti wal qabee wal gadhiisuuf jedhu ture waan ta'eef sa'aatiin sun seegalee yeroo ifaaf dukkanni wal gadhiisuuf ture waan ta'eef ergasii yaada godha jechuun naasuu guddaan natti dhagahame waan dubbadhuun harkaa malee miidiyaa irratti baay'ee naasaa beekuu dandeessa. Akkasumallee namoota hedduu dhaabbatee tajaajilaa ture. Homaan sodaa namaa qaban garuu maaltu jira
Gaaficha baay'een sodaadhe sababiin isaa dukkanaa fi ifatu wal gadhiisaa jira. Narratti wal lolaa jiru waan ta'eef isa dhumaa walitti nagaadhaan machaa jiru waan ta'eef ifaaf dukkanatu wal harkaan fudhachuudhaaf wal mormaa jiru waan ta'eef isa dhumaa naasuu guddaadhaan sana keessaa ba'ee saboota gaafan galuu jireenya qorratti gammachuu guddaan itti dhagahamee milkaa'insa guddaallee ofirratti argee wantoota gaggaarii ofirratti arguu jalqabee boqonnaa qalbii argachuu jalqabee akkasumallee jaalala namoonni natti agarsiisaa dhufan daran baay'ee dabalaa deeme obboloota hedduu akkan qabu naa galee namoonni hedduun obbolaa koo ta'anii garuu dukkanni wayii akka walirraa nu dhowwaa ture wayii argaa ture ifa sanatti gaafan koo obboloota koo hedduu hojii wal argadhee jaalladheen jiraachaa jira. Gammachuu guddaan itti dhagahamachuu barbaadeenii gaaficha garuu naasuu guddaadha namoota Aye, gaafiin itti aanu akkana jira. Akkuma beekamu akkuma dhiiroo dhufee rakkoo hedduutu irra gaha. Namni kamiyyuu Oromoos yoo ta'e Oromummaa wajjin qabna namaan jedha malee gaafa ati amantaa duraan hordoftuufaa yoo baate namuyyuu sitti garaagaraa albeessitti ta'a jireenya kanaan baasee ni beeka. Oromummaa wajjin qabnaan kijibaadhaa yoo amantii irraa jijjiirratte simii dhuf deemanii ati rakkoowwan fakkeenya danda'a waa hedduutu akkuu danda'a. Rakkoo kanarratti immoo jabaatuudhaaf hangam qopheedhaa fi doorsisaan osirra gahe ni jira. Galatoomi gaaffii gaariidha. Doorsisi narra ga'e yookiin rakkoo narra ga'e hammamti haa jechuun hammamti qooda yoo jedhu irra gaariidha. Deebisuudhaafi akkas jechuun hin baay'ata waan akkasii hin baay'ata. Irra deddeebi'ee gama maatiitiin gama namoota biraatiin gama namoota amantii. Waggaatti si'a tokko waldaa fahaadha kutu si doorsisuu barbaada. Si wajjin wal naasuu wanni jechuun barbaada. Wantoonni akkas akkasii gochuudhaaf hin baay'atu yoo jettee daran hedduu baay'atu. Sababiin isaa addunyaan ati keessaa urgufattee baatee addunyaa gaarii tokko keessa gaafa galtu ittiin tolu hin jaallatu. Akkuma jechaa ture islaamummaan hinaafamti. Islaamummaa hinaafamti sababiin isaa kennaa rabbii qofa gatii ta'eef rabbii qofatu namaa kenna waan ta'eef. Jechuun dandeenya firaasaa dhiisee hiriyaasaa umurii koo xiqqoorraa kaasee namoota horachaa dhufe baay'ee isaanii dhabe. So isa kanaafi murteessuu si gaafata baay'ee murteessuu dandeessu namoota hedduu dhabdaa firoota hedduu dhabdaa hiriyoota hedduu dhabdaa bizineesii irratti baay'ee miidhamtaa sababii isa hojii dhuunfaa gaafa hojjettu namoonni si barbaadan namootuma si fakkaatan gatii ta'eefi sanarratti wantoonni hedduun ni jira. So isa kanaaf namoonni murteessuu sodaatu sababii isaa jireenya mataa isaanii wajjin wal qabsiisanii ittiin namoonni gadi socho'aniif firummaa wajjin maatii wajjin abbaa haadhaa wajjin hiriyaa wajjin wal qabsiisanii amantii gadi socho'aniif namoonni baay'een murtee kana fudhachuu gadi sodaatanii fi namoota baay'eetti ulfaata. Kanaafuu gara islummaatti tarkaanfachuun baay'ee cima. Kanaafuu hinaafama islaamummaan. Sababii kanaatiif namoonni murtee akkasii fudhachuu hin dandeenye islaamummaan kennaa rabbii qofa gatii ta'ee fi namoonni hedduun gama feesbuukiitiin viidiyoo irratti hojjechuudhaan lafarratti kallattii namaan hiriyoota garaagaraatiin reebuudhaaf natumuudhaaf kallattii garaagaraatiin wantoonni baay'een ni jiraata. Doorsisi baay'een ni jiraata. Dhaamsi baay'een ni jira. Miseejiidhaan kallattiidhaan bilbilaan wantoota garaagaraatiin doorsisi baay'een ni jira. Natti fakkaatu kun inni doorsisi kuni nama hundumaa caalu gadi ta'eef hin sodaadhu. Isallee kan uume anallee kan uume rabbuma isaanii har'a ittiin maaf karaa isaadhaatti inni doorsu gadi ta'eef keenyayyuu rabbi harka gatii jiruu fi murtii rabbi kenna. Na bira ga'ee fa namni natti dubbachuu dadhabee waa jira. Na loluu dhufee maal jechuu dhufee hamaa yaadee dhufee namoonni gaafa nagaadhaan faana na dubbisanii fa deeman faatu jira. Wallaahi innaa wantoonni akkasii baay'een baay'atu. Kanaaf garuu nan gammada sababiin isaa sababiin
Zayu na cimsa na tumsa gara fuulduraatti akkan deemuuf humna naa ta'a waan ta'eef mudannoon akkasii baay'ee sume akkas. Gaaffichi akkumaadha. Gara fuulduraatti. Saajata keessa jira dhiifamashi. Akka danda'an sagalee haqanna sanii. Gaaffiin kun gaaffii dhumaatii maaliifi gara fuulduraatti mee amantaa kana irratti jabaatuudhaaf murannoo hangamii qabda. Akkasumas warroota ganaa dhufuufi warroota dhufee as keessa jiru dhaamsa akkamii qabda gaaffiin kiyya kan dhumaa isa kana. Murannoo akkamii qabda kan jedhuu fi dhugaa dubbachuudhaa fi namoonni himuu danda'an namatti murra garuu waan keessa ofii abbaa isaatu beeka waan ta'eef an dhugaa dubbachuudhaaf qabu murannoo jabaadha. Murannoo gaafa isin jedhu amma lubbuu kennuutti yookiin immoo amma foon koo kun akka foonii intinitti qaxaqqatamuutti dirqama yoo ta'e jechuu barbaade. Amma yoo barbaachisaa ta'e jireenya jiraachaa jiru kana alatti jireenya barbaachisaa hin taane jiraate amman amantii kana babal'isuu fi fudhadhuutti yookiin immoo amantii kana gama koodhaan amma danda'e lallabutti murannoo akkasiin qaba. Jechuun wanti jechuun murtee magaarii qaba dhugaa dubbachuudhaa fi sababiin isaa iyyuu erga gara amantii kanaatti dhufee dhugaan anarratti mul'achaa jiru. Dhugaan anarratti argamaa jiru waan hedduu waan ta'eef gara fuulduraatti wantoota na deemsisantu gara fuulduraatti wantoota na butantu jira malee wantoonni boodatti na deemsisan hin jiranii. Wantoonni boodatti na deemsisan yaada yoo jiraate bal'inni namaa nakadhachuun namaa fiqee maalii baabaan kee akkas ta'an sana ta'an kana ta'anii akkasuma hojii dhuunfaa qabda hojiin kee akkas ta'a sana ta'a minaamin wanta akkas kun hin jiraata. Kana miti hojiin ani qabu kan of harkaa gurguree leestiroo hojjechaa afaan amantii kan isaayyuu wanti kun wanta foonii kana osoo hin taane waan lubbuuti waan ta'eef diriirii qabu jechuun jaalladha. Namoota amantii kana keessa hin jirree fi waan naamu yoo jiraate yaa ijoollee akkuma kaleessa sanitti himaa ture. Yaa firoota yaa lammii warri na beektan waliin sanitti himaa ture. Dammi yoo dhamdhaman malee hin mi'aawus yoo jenne dammi amala mi'aawu gatii qabuuf dammaan hin mi'aawu jettanii mi'aasaa dhabamsiisuu hin dandeessan. Yoo dhamdhamtanii ilaaltan yoo nyaattanii ilaaltan yoo tuqxanii ilaaltan garuu dammi sun hin mi'aawu yookiin hin mi'aawu jechuu dandeessu. Garuu immoo masti dirqama mi'aa gatii of keessaa qabuuf mi'aasaa argatanii haftu waan ta'eef ilaalaa qoradhaa dubbisa. Keessattuu macaafa iddoo biraa keessa fiigdanii caccabsitanii amantii namaa balleessuu irra kitaabuma harka keessa irra jiru dubbisaa isuma ilaala qoradhaa jiraate baga gammaddan sababiinsa amantii qaalii jabaa amantii qexxee hin qabne amantii madaallii hin qabne rabbi barbaade namootaaf kan kenne yema rabbiiti dhala namaatiif kan kenname amantii qaalii of argaa qabu warqiin argaa qaban sibiila namatti fakkaata. Amanticha irratti jabaadhaa onnee godhadhaa hamma dandeessan amantii kanaaf jiraadhaa jira akkasuma. Hayyee galatoomii waa takka si gaafadhaa gaafii deebitu waa takka afaan takkamichaa deebiste. Namni osoo sitti dhufee biillaa qabatee duusii wayyamoo amantaa kanarraa buusii wayyasu hin jedhanii filannoo lamaan keessaa duusii wayyamu amantaa keessa filachuu irra filatu. Utuu osoo hin taane ammayyuu ta'aa jira kasii galee ammayyuu ta'aa jira kallattii garaa garaatiin barreeffamee anatu karchallee si gashaa anatu siidha yookiin deebii yookiin kana ta'e kan jedhu ammayyuu ta'aa jira direct namoonni anatti koo kan beekan namoonni hordoftootuma amantii islaamaa ta'anii anatti dhiyoo jiran kan beekan namoonni leebeetu kan beekan iyyuu amantii kanarra deebitamoo hidhamuu si wayyaa akka kana kee maaloo kee akkas gochuu si wayyaa mucaa keetu akkas ta'a maaloo keetu akkas ta'a bisuu nagaraallee wanta hedduutu oofamaa jira. Waaqayyoon mucaa keessa jalaa fudhadhaati deebii siin jedhamaa kan jedhu olii gad oofaa jiru feesbuukii kanarra lubbuu keetu miidhama hojii harkaa qabdu si harkaa rukuta siin jedha waaqayyo saaksii akkasitti na deebisuudhaaf kallattii garaa garaatti yaalaa jiru.
Inni guddaan immoo ifaan ifatti namni itti dhufee billaa kanaan simurumoo amantii kana dhiisuu siinallee jireenya keenyallee islaamummaadhaaf bu'aa gatii ta'ee fi yoo duunellee ulfina rabbiiti yoo jiraannellee ulfina rabbii fi duutis jireenya sunuuf jireenya gatii ta'eef utuu jireenya sana keessa jiru akkaataa fi wantoota nuyi keessa jiraanne duunutu nama gaddisiisa malee diini. YouTube Garee Shahada subscribe gochuun dagatina.